Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Torbee darbee obboleen Colataatiin kan hoogganamu Jilli Adda Dimokiraatawaa Oromoo gara Finfinneetti deemee utuu hin turiin akka biyyaa ba'u taasifamuunsaa ni yaadatama. Jilli kun ariitiidhaan biyya gadhiisee kan ba'u maaliif taasifame? Kaayyoon biyya deemuu jila kanaa inni olaanaanoo maal ture? Seera mootummaa biyyattii fudhatee dhaabbata karaa nagaa qabsaa'u kamiifiyyuu balballi keenya banaadha kan jedhu imaammata mootummaa Itoophiyaa obboleen Cuunfaa amma attamitti ilaalu? Deebii gaaffilee kanaaf kabiroos akka nu deebisaniif obboleen Colataa waliin gaaffiif deebii kooneerra kunoo itti dhiyaadha. Colataa Pirezidaantii Adda Dimokiraatawaa Oromoo gara raadiyoo Afura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Galatoomi. Obboleen Torbee darbee Maarchi 18 bara 2015 gara Finfinnee adeemtanii utuu hin turin battaluma Maarchi 22 immoo biyya akka baatan jedhame. Mee waa'ee adeemsa keessanii kana nutti himaa? Kanaan dura waggaa lama guutuudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin quunnamtii qabaachaa turre. Quunnamtii qabaanne sanarraa ka'uudhaan muummichi ministeeraas nu wajjiniin haasa'uuf mootummaan qophii ta'uusaa ifa baasee ture. Haala kanatti quunnamtiin qabaachaa turre baallama haasaa maddisiisuu waan hanqateef achuma dhaqnee mootummaa dubbisuu barbaada. Jilli Adda Dimokiraatawaa tokko dhaqee deebi'e. Egaa atuu baay'ee hin turiin guyyaa lama gidduutti akkasiin biyyaa baatan kan jedhame biyya akka baatan taasifamuu keessanii fi saba mootummaan Itoophiyaa lafa kaa'u maali? Mootummaatu isiniif sodaate moo mataa isaatiif sodaate moo yookaan immoo sababa gara biraatu jira? Mootummaatti maal akka itti dhagahame mootummaadhumatu ibsuu danda'a. Isiniif sababni kenname? Wanti nuun jedhame mootummaa wajjin hin sadarkuu barbaachisa osoo biyyattiin deebi'inii ka jedhu. Nuti sana filanna turre. Dura mootummaa wajjin haasofnee fixannee sana booddee biyya deemuu barbaanna turre. Sun lafarra harkifannaanitu dhandhee achumatti dubbisuudhaan murteeffannee kaane haalli kana. Yeroo guyyaa lamaaf achi turtanitti qaama mootummaa keessaati hamma tokko wajjin haasa'uuf yaalii akka gootan miidiyaa garaagaraatti dubbattanii turtani. Eenyuuf wajjin qaama sakamee wajjin mari'attan? Namoota gaafa qabsoo dargii lolaa turre wal beeknu silkiidhaan achi gahuu keenya itti beeksifnee malee namni nuti qaama argine tokkolleen hin jiru. Isaan biraati simannaatti ameeriggattan yeroo bilbilaan haasofsiistan? Hin dhageenye mee gaaffii kana? Warra bilbilaan haasofsiistan biraa simannaa isin argattan maal fakkaata ture? Warri baga biyya keetti deebite kan jedhira. Warri immoo homaatuu jechuu sodaatee sin ture. Kanaaf waan tokkicha hin turre. Mee waa'ee akkasin biyyaa baatan taasifamuu sanan irra deebi'ee sin gaafadha. Haala maaliitiin akkasin biyya gadhiistan isinitti himame? Hamma eerpoortiitti isin gaggeessan moo akkuma baatan afaaniin isinitti himamoo barreeffamaan qaama mootummaa biraa kan isin qaqqabeetu jira? Qaama mootummaa isa kan biraati ajajni ba'e? Lakki barreeffama wanti dhufe hin jiru afaanuma nutti himame. Isumaan baatan jechuudha.
kaayyoonni guddaan maal ture Finfinnee yeroo adeemtan ammatu achi turtaniitu ta'e maa inni hojiin inni dursa kennamee fi gama keessaniin hojjetamu sila? Mootummaa wajjin wal haasa'uu yoo suni xumuramu immoo akkaataatti dhaabii keenya galmaa'u eega galmaa'ee booddee sirnaan ifatti hojii politikaa hojjechuu jalqabuudha. Yeroo Finfinnee galtanii eerpoortii irratti yookaan immoo dirree xiyyaaraa irratti viizaan isinii rukutamee seeraan simatamtanii akka galtan dhaga'ameera. Eega achi galtanii booda immoo geeddarumsa yaadaa kana akkamitti dhufuu danda'e kun? Hin beekne. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny yeroo isin biyya deemtan Sudaaniin akka turan beekama. Tarii atuu isaan biyya keessa turaniiru ta'e haalli kun bifa biraa qabaachuu danda'a laata? Hin beekne. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee dhaabbilee mormituu si'a baay'ee kan inni jedhu seera mootummaa biyyattii fudhatanii karaa nagaa warra qabsaa'uu barbaadaniif balballi keenyaa banaadha kan jedhudha. Jecha mootummaa kana amma eega biyya dhaxxanii dhuftaniiti akkamitti ilaaltu? Nuuf hin hojjenne hagammaa egaa nuuf akkan hojjenne kanuma qofatu ifaadha. Hin hojjenne yeroo jettan namootni seera mootummaa dhaabbileen mormituu seera mootummaa biyyattii fudhatanii karaa nagaa siin qabsoofne yoo jedhan akka mootummaan dubbatumni balballi banaa miti jechuudha. Jechuun achi turuu dadhabuun keenya seerichi akka nuuf hin hojjenne agarsiisa. Kun jechuun mootummicha ammayyuu nagaadhaaf qophee akka hin qabne agarsiisa jennee bira darbuu dandeenya. Hagamma akkasii garuu nuti akka nuti ilaallutti dhaamsi nu gahee haala yeroodha. Mootummaa wajjin wal ta'uu sun immoo yeroo gaafataa akkitti nutti dhaamamee wal ta'iinsa irra gahuun dursuu qaba ka jedhu waan ta'eef karaa mootummaa ala kanatti nu haasofsiisuuf ammallee yaanni akka jiru agarsiisa. Narraa ka'uudhaan nuti ammas dhiibbaa goonaa mootummaan baallama akka nuuf kennu akka nu wajjin haasa'u sana fixannee immoo biyyatti guurranna jechuudha. Waggaa lamaan darbaniif maree nagaa mootummaa wajjin walitti dhuftanii haasa'uudhaaf akka yaalii gochaa jirtan ammallee natti himaa jirtu kana duras dhaga'amaa ture. Tarii duuni muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii adeemsa maree kana lafarra harkiseera jettu? Hin beennu waan nuuf kan jirree waan jijjiiruus hin dandeenye irra haasa'uu gatiin qabu. Yoo mootummaan Itoophiyaa isin dubbisuudhaaf ammallee fedhii agarsiisuu dide tarkaanfiin ODF innattaanu maali? Haalli kun yoo kanaan itti fufe mootummicha gara nagaatti gara maree nagaatti fiduudhaaf karaa keessan maal gootu? Waan danda'amu hundaa goona. Waan danda'amu hundumaa yeroo ittan maal faadha? Ammatti kana sana siin jechuu hin danda'u. Biyyattii keessatti yeroon kun yeroo filmaataati. Tarii yeroo mootummichi xiyyeeffannaa isaa mara filmaaticha irratti kaawwatee jiru fakkaata. Kanaaf yeroo kana biyya adeemuun keessan haalli isin biyya deemtaniif akka inni mijachuu dideef dhiibbaa godhe qabaa laata? Imala waan nuti beeknu miti sun mootummaa deebisuu danda'a san. Haalli filmaataaf mijataan biyyattii keessaa akka hin jirre dubbattaniitu obbo Leencoo. Egaa filmaatatti hirmaachuun hamma hin danda'amu yoo ta'e akkamittiin sirna dimookiraasii keessatti qooda fudhachuun danda'ama? Ammatti osoma haalli guutame iyyuu nuti ganna 20 oliif biyya sanarraa ala jiraachaa waan turre filmaata irraa qooda fudhachuudhaaf jarjaruu irra ganna 20 kana keessatti maaltu tolee maaltu hammaate fedhiin uummataa maalii dhibdeen uummata irratti gahaa jiru maalii kana hubataniitu isa irratti hundeeffamanii dorgommii filmaataa irraa qooda fudhatu malee fakkeessuudhumaaf yeroo dhumti isaa gaheedhaaf
filmaata irraa qooda fudhachuun gatii qaba jennee naman. Finfinnee adeemtanii deebi'uu keessan keessatti bu'aa dhaabni keessan argate maali? Sana hagammaa madaaluu hin jalqabne yeroo fudhanneetu bu'aan argame maali? Hubamni dhalate maali ka jedhu ganaam irratti mari'an. Biyya seenuun keessan namoota biratti akka inni yaada garagaraa uume simannaa garagaraa uume hin beekama. Biyya keessa yeroo turtanitti namoota amma tokko qunnamuu dandeessaniittu akkamitti simatame kun? Kadhaqneef mootummaa dubbisuudhaaf waan ta'eef namoota biraa quunnamuudhaaf tattaaffii hin goone tattaaffii gochuunis gaarii taasifnee hin amanne. Dhumarratti obbo Leencoo wanti hafe yoo jiraate waan dhaggeeffattoota keenyatti dhaamsa dabarsitan yoo jiraateef carraa isaan isinii kenna. Galatoomii Addi Dimokiraatawaa Oromoo dhaaba haaraa dhaaba Oromoo irratti hundeeffamee ijaarame haa ta'u malee Itoophiyaa guutuudhaaf mul'ata qaba. Dhaabi kun waan kanaan dura hin yaadamin waan akka biyyatti deebi'uufaa lafa kaasee irratti hojjetaa jira. Kanaaf deeggarsa Oromoota hundaa yoo qabaate milkiidhaan akka akeekkate gahaa. Kanaaf kana beekanii Oromoonni akka nu wajjiniin dhaabbatan yaamicha godhaame. Obbo Leencoo Lataa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Galatoomii nagaan. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.